Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'idilee ja'affaa bara hojii shanaffaa irra taa'een hojii dippiloomaasii fi maqaa gaarii biyyaa ijaaruuf ministeera dhimma alaan hojjetaman irratti mari'ateera. Miseensonni mana marichaa dhimmoota hariiroo alaa biyyattii cimsanii fi fayyadamummaa lammiilee mirkaneessan irratti ministeera dhimma alaaf yaadaa fi gaafii qaban dhiyeessaniiru. Imaammanni hariiroo dippiloomaasii dhimma alaa biyya keenyaa biyyoota ollaatiif dursa akka kennu ni beekama. Haa ta'u malee darbee lammiilee keenya jireenya ofii fooyyeffachuuf biyyoota tokko keessa jiraatan miidhaa adda addaa yeroo irra gahaa jiru ni mul'ata. Kanaaf lammiilee keenya rakkina adda addaatiif saaxilamaa jiran kana irraa hambisuudhaan gama keessaniin hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaata? በ2004 ዓመተ ምህረት bara 2004 naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa daa'imman 34 guddifachaadhaan gara biyya Ispeen ergamanii turani. Haala daa'imman kunneen irra jiran ammatti uummanni baruu barbaada waan ta'eef gama keessaniin ragaan qulqullaa'e osoo ifa ta'e. የሀገራችን ጥቅምና ክብር የሚጨምሩ ስራዎች hojiileen fayyadamummaa fi kabaja biyya keenyaa dabalan cimanii akka itti fufaniif eenyurraa maaltu eeggama? Lammaffaa imbaasiiwwanii fi ambaasaaddoroonni biyyoota garaagaraa jiran maqaan Itoophiyaa sababa tokko malee yeroo gadi buufamuu naasaamuu fi mirgi itti fayyadama ulaa galaanaa gaafatamaa jiru fudhatama akka argatuuf maal hojjechaa jiru? Gaafii fi yaada miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa kaasaniif deebii kan kennan ministeera dhimma alaa Dr. Geediyoon Timootiyoos faayidaa biyyaalessaa kabachiisuu fi kabaja lammiilee eegsisuuf hojiin dippiloomaasii eegalame cimeeti itti fufaa jedhan. በመደበኛና ኢመደበኛ አደረጃጀቶች gosoota miidiyaa adda addaa fayyadamuudhaan dhaloonni Itoophiyaa biyyoota garaagaraa jiraatan dhimmoota maqaa gaarii biyyaa ijaaranii fi Itoophiyaa dhaadheessan idileef alidileen akka hojjetan taasifameera. Kun gara fuulduraattis cimee itti fufa. Dippiloomaatonnii fi imbaasiiwwan keenya biyyoota adda addaa jiranis hariiroo biyyoota waliin qabnu daran cimsuu irratti xiyyeeffatanii hojjetu. Nus hordoffii ni taasisna. Lammiileen keenya biyya kamittuu bilisummaan socho'anii akka hojjetaniif hojjetamaa jira. Riyaad, Jiddaa, Abudaabii, Dubaay, Kuweet gama kanaan waan hedduun hojjetamaniiru. Hojiin dippiloomaasii biyya keenyaa fooyya'insa guddaa agarsiiseera. Lammiilee biyya keenyaa biyyoota bahaaf giddugaleessaa dabalatee kutaalee biyyoota garaagaraa keessa jiraatan haalli isaan keessa jiranis itti dhiyeenyaan hordofamaa jira. Itoophiyaan biyya guddoo galaana diimaa waliin hidhata cimaa qabduudha kan jedhan Dr. Geediyoon gaafiin balbala galaanaa argachuu biyyattiin gaafate haga deebii argatutti hojiin eegalame cimeet itti fufa jedhanii dhimmoota hariiroo alaa biyyattii cimsanii fi keessoo biyyattiif yaaddoo ta'an adda baasuu fi sirreessuu keessatti namni hundi gahee isaa ba'uu akka qabu dhaamaniiru. ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር ጋር ያላት ግንኙነት ያላት ትስስር Itoophiyaan galaana diimaa waliin walitti hidhamiinsa barootaaf turan qabdi. Gaaffiin balbala galaanaa eegalame fudhatamummaa idil addunyaa akka argatuufis hojiin hojjetamaa jiru jabaatee itti fufa. Shirri gama kanaan duratti hojjetames hojii dippiloomaasii hojjennuun ni caba. Biyyoota ollaa keenya hedduu waliin hariiroo cimaa qabna. Kana daran cimsuuf bu'uuraalee misoomaan walitti hidhaa jirra. Walitti hidhamiinsi naannawaa hundee gadi fageeffate akka jiraatuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Namni kamuu dhimmoota hariiroo alaa biyyoota waliin qabnu cimsanii fi keessoo biyyaaf yaaddoo ta'an adda baasuu fi sirreessuu irratti hojjechuu qaba. Yaa'ii kanaan wixineen labsii tajaajila sirnakoo biyyattiif qophaa'e koree dhaabbii bishaan jallisii fi naannoo gammoojjii fi misooma naannawaan akkasumas koree dhaabbii dhimmoota karoora baajataa fi faayinaansiin gabaasni fi murteen dhiyaate sagalee caalmaan raggaasifameera.